bara 2023 waraana bilisummaa Oromootiin ajjeefaman jechuun himatee jira. Haleellaan kunis buqqaatota biyya keessa irratti kan raawwatamee jira. Dhaabbatichi garuu dubbataan waraana bilisummaa Oromoo obbo Odaa Tarbii waraanni bilisummaa Oromoo maadhee leenjii humnoota Amaara irratti haleellaa raawwate malee lammiilee nagaa irratti ajjeechan raawwate hin jiru jechuun himata kana fudhatama dhoorganii jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo nama nagaa ajjeese jechuun sobaa jiran obbo Odaan dabaluunis loltoota isaanii ajjeefaman akka namni nagaa ajjeefametti lakkaayan jechuunis himanii jiru. Obbo Odaan Komishinii Mirgoota Namummaa Itoophiyaatti itti gaafatamaan kutaa qorannoo fi to'annoo naannichaa obbo Imaad Abdul Fattah ammoo qorannoo geggeessan waabeffachuudhaan haleellaan kun lammiilee bakka garagararraa buqqaanii magaalaa keessa jiraatan irratti akkasuma hoggantootaa fi milishoota mootummaa irrattis raawwatamee jiran namoota gariirra miidhaan gahuudha kan ibsan. Namoota 50 ajjeefamaniin alatti Wallagguma Bahaa aanaa Gubboo Sayyoo magaalaa Aannoo keessatti waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabdu jedhamanii dargaggoonni 8 ajjeefamuu dhaabbatichi mirkaneessee jira. Dhaabbatichi rakkoolee biyyattii keessatti mudatan ija loogiitiin qoratee gabaasaa dhiheessa jedhamee qeeqamu kun waraanni bilisummaa Oromoo ajjeechaa namoota 50 raawwatee jira. Garuu dubbataan waraana bilisummaa Oromoo idil addunyaa obbo Odaa Tarbii dhimma kanarratti raadiyoo sagalee Ameerikaaf yaada laatan keessatti akkana jedhan. Guyyaa sana haleellaa gaggeessinee turre sun garuu woboon nama nagaa ajjeessinni jedhu soba. Bakka naannoo sanatti bakka aanootti dhiyaatu kaampiin humna milishaa leenjisu tokkotu jira ture. Bakka kaampii kanatti humni Amaaraa leenjifamaa turan. Achitti loltoota isaanii kan haleellaa keenyaan ajjeefaman akka namoota nagaatti lakkaa'anii ololaaf fayyadamaa jiru. Namoota nagaa irratti yeroo kamiyyuu irratti hin xiyyeeffannu seera keenya alaa garuu oduun nuun qabnu erga haleellaan keenya xumuree booda hidhattoonni sirnichaa akka magaala sana keessatti dargaggoota namoota 10 yoo xiqqaate akka walitti guuranii ajjeesan dhageenye turre gocha akkasii ni balaaleffannaa. Komishiniin Mirgoota Namummaa Itoophiyaa gabaasaa isaatiin lakkoofsa namoota ajjeefamanii kan obbo Odaa Tarbii himaniin alatti gattiqqeessanii waraana bilisummaa Oromoo deeggartu sababa jedhuun kanneen ajjeefaman 8 ta'uu ifa godhee jira. Namoonni ajjeefaman kun humnoota mootummaatiin ta'uu garuu dhaabbatichi ragaa bahe. Ajjeechan kunis haala seera hin eeyneen kan raawwatamee jee. Abbootiin amantaa Ortodoksii naannoo Tigraay gaaffii hariiroo duraan ture bakkatti deebisuu bataskaana Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa irraa dhihaateef kuffise. Abbootiin amantaa Tigraay hariiroon bataskaana Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa waliin qabaachaa ture garuu sababa lolaatiin addaan citee ture bakka duraanitti akka deebi'uuf gaaffii Finfinnee irraa dhihaateef deebisaa faallaa kennee jira. Abbootiin amantaa Ortodoksii Tigraay yeroo lolli gaggeeffamaa turetti manni bataskaana Ortodoksii Tawaahidoo uummata Tigraay irratti lolli akka cimu jajjabeessuu malee waraanni kun akka dhaabbatuuf jidduu hin seenne jechuun gaaffii amma dhihaate diduu beeksise. Inuma abbootiin amantaa garii hanga adda waraanatti deemuun loltoota jajjabeessan jechuun komii dhiheessanii turan. Abbootiin amantaa Tigraay erga lolli eegalee badiin lubbuu namaaf qabeenyaa olaanaan mudatee booda mana lubummaa Tigraay qubatti hundeessuun isaanii ni yaadatama. Ammas xalayaa fuula jaha qabu kan manni amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa walitti deebina jedhu barreesseef sababa diddaa isaa waliin cimsee dura dhaabbatee jira. Badiilee fi miidhaaleen uummataa fi mana amanticharra gahaa ture akka dhaabbatuuf manni bataskaana Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa hin balaaleffanne nu waliinis hin dhaabbanne jechuun komatee jira. Yeroo lolli eegaletti abbootiin amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa aangoo qaban haasa jibbiinsa fi lola hammeessan dubbataa akka turanillee komii kaasanii jiru. Kanaaf jecha mana lubummaa Tigraay waliigalaa Salaamaa Kaasataa Birhaan maqaa ji'uun addatti mana lubummaa hundeessuu isaanii fi kunis naannichaa fi hordoftoota amantichaa biyya keessa fi alatti argaman biratti fudhatama waan argateef gaaffii keessa akka hin seenne fi xurree eegalaniin akka itti fufan ibsanii jiru. Xalayaan amma manni bataskaana Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa barreesse Phaaphaasota 5 qofaaf kophatti ergamuu ibsuun karaa mana lubummaa hundeeffame waliigalaa Salaam Kaasaatee Birhaanetiin malee dhuunfaan erguu hin qabu jetti. Deebiin xalayaa abbootii amantaa Tigraay tun kanaaf gaaffii sinodosii bataskaana Ortodoksii Itoophiyaa walitti dhufeenya adda citee ture akka deebi'ee haaroomuuf dhiheesse. Ammaan tanatti kan abbootii amantaa naannichaa qofaan deebifamu waan hin taaneef gaaficha kan hin simanne tahuu xalayaa tanaan beeksisanii jiru. Phaaphaasonni abbootii amantaa Ortodoksii Tigraay xalayaa deebii tana mallatteessan kanneen kutaa lallabaa kaaba lixa Tigraay baha Tigraay jiddu galeessa Tigraay fi magaalaa Maqaleeti. Dhiheenya kanas abbootiin amantaa Oromiyaa fi sabaaf sablammoota Itoophiyaa gaaffilee baroota dheeraaf qixa sirrii deebisaa dhabne jechuun kophatti sinodosii haaraa hundeessuun isaanii ni yaadatama. Akka komittis gaaffiin afaan dhalootan amantoota tajaajiluu dhihaate deebii dhabuu loogiin afaanii fi ramaddiilee hojii garee saba tokko mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa keessatti dagaage jechuunis addatti bahuuf akka dirqaman ibsuun isaanii ni yaadatama.
Garuu dhiheenya kana muummichi ministeera Abiy Ahmed jidduu seenuun muddamni jiru akka tasgabbaa'u taasisanii jiru. Garuu gaaffiileen bilbiltuun dhihaatan deebisaan arganne. Kun ammoo madda rakkoo mana amantaa Ortodoksii Itoophiyaa keessatti dhalate hundeen fururra yeroof moggatti dhiisuun deebi'ee akka ka'uuf har'a saaqa kanneen jiran hedduudha. Dhaabbanni kennaa daa'imman qaama miidhamtoota Oromiyaa keessatti deeggarsa godhu babal'isaa jira. Dhaabbanni kennaa For Kids with Disabilities jedhamu biyya Ameerikaa keessatti gargaarsa meeshaalee garaagaraa argate magaalota Oromiyaa garaagaraa keessatti qaama miidhamtootaaf dibbana raabsee jira. Qaama miidhamtoota godina Harargee lixaa magaalaa Mi'eessoo, Arsii magaalaa Shaashamannee fi Adaabbaa keessatti argamaniif weelcheerii raabsee jira. Dhalattoonni Oromoo biyyoota Ameerikaaf Kanadatti argaman deeggarsa kana keessatti hirmaatanii jiru jedhame. Raabsan meeshaalee qaama miidhamtootaa kun bakka aangawoonni mootummaa argamanitti godina Harargee lixaa keessatti raabsamee jira. Lammiileen alatti argaman qaama miidhamtoota lafarra shorroquun bakkaa bakkatti sosso'aniif deeggarsa bifa kanaa godhuun waan jajjabeeffamuu qabuu fi fakkeenya guddaadhas jedhame. Itoophiyaa keessatti lammiileen uumamaa fi balaa garaagaraatiin qaama miidhaman deeggarsi namummaa argatan akka malee xiqqaadha. Tarkaanfiin amma hawaasni alatti argamu godhu kun qaama miidhamtoota qaama hawaasaa ta'an kanneen sammuun fayyaa qaban garuu qaama hir'atan hamilee jajjabeessuuf gargaara. Deeggarsi namummaa akkanaa isaaniif taasifamuun ammoo hamilee kan itti horuu fi caalatti sochii isaanii keessatti akka ciman isaan taasisas jedhamee jira. Bakka buutuun Israa'el yaa'ii gamtaa Afrikaa 36ffaa magaalaa Finfinneetti geggeeffame irratti argaman galma keessaa baafaman. Israa'el ammoo tarkaanfii kana akka salphaatti ilaaluu jette. Munawwar Ahmad dabalata oduu tanaas nitti hima. Yaa'ii dureewwan gamtaa Afrikaa magaalaa Finfinneetti gaggeeffamaa jiru irratti sanbata kaleessaa kan hirmaattee bakka buutuun Israa'el galma keessaa baafamuu maddeen gabaasan. Humnoonni nageenyaa waajjira dhimma alaa Israa'elitti itti aantuu daayirektara dhimmoota Afrikaa tan taate Shaaraan Barlii galma keessaa baasaniiti jiran. Dubbataan gamtaa Afrikaa hayyamni hallaatameef ambaasaaddara Israa'el kan ta'an Aleelii Armaasuu qofaaf hayyamni dabarfamee nama biraatiif laatame ulaagaa afeerraa kan cabsuu jiran. Dippiloomaasiin galma keessaa baafaman kana godhuun nama gaddisiisaa jiran. Ta'us Israa'el tarkaanfii dippiloomaasiinis galma yaa'ichaa keessaa baafamu cimsitee mormitee jirti. Tarkaanfii dhorgaa kanaafis Afrikaa kibbaa fi Aljeeriyaan itti gaafatamoodha jedhe. Mudannoo kana Israa'el akka salphatti hin ilaaltus jechuun maddi oduu Times oduu himaa ministeera dhimma alaa Israa'el Liyoor Hayaat waabeeffachuun gabaase. Viidiyoon waraabame osoo haasayni sirna baniinsaa taasifamaa jirutti kan eegdonni gara bakka buutuu Israa'elitti deeman kan agarsiisu. Humnoonni nageenyaa gara teessuma dippiloomaasii Israa'el Shaaraan Barlii qajeeluun dhaabbatanii erga waliin dubbatan booda galma walgahichaa keessaa baasan. Teessoon Israa'el gamtaa Afrikaa keessaa qabdu biyyoota jidduutti danqaatee jira. Israa'el teessoo taajjabdummaa kan gamtaa Afrikaa keessaa kan argatte bara dabre ture. Garuu Falastiin gamtaan Afrikaa hayyama Israa'el akka biyyatti beekamtii laatuufin sirrii miti jechuun gamtichi dhimma kana keessa deebi'ee akka ilaalu gaafatte. Erga gaaffiin kun Falastiin irraa dhiyaate ammoo biyyoota miseensa gamtaa Afrikaa jidduutti wal dhabbiin cimaan uumamee jira. Koreen dhimma kana qoratu bara dabre hundeeffamee jira. Afrikaan kibbaa baafamuu dippiloomaasii Israa'el waliin wal qabate komii irratti ka'e dhimma kana keessaa wanni biyya teenya galchuu hin jiru jedhan. Dubbataan dhimma alaa biyyattii Kileesan Muniyeela dabaluu sangaa dhimma Israa'el murtii tokko argatutti hirmaatuun sirrii mitis jedhan. Kuuriyaan kaabaa irree waraanaa jabeeffachuun biyyoota dhihatti dhaadataa turte ammas misaa'ila fageenya dheeraa kiiloomeetira 14,000 imalu dhukaaste. Biyyi xiqqoon masaanuu Ameerikaaf biyyoota dhihaa taate Kuuriyaan kaabaa misaa'ila fageenya dheeraa qaxxaamuru International Ballistic Missile ICBM jedhamu dhukaasuun dandeettii isii ammas mirkaneessite. Misaa'illi amma dhukaaste kun daqiiqaa 67 keessatti kiiloomeetira 900 furgugga'uun galaana Jappaan keessatti dhidhime. Ibsi Pyongyang akka jirutti yaaliin meeshaalee waraanaa ammayyaa kun doorsisa humnoota Kuuriyaa kibbaa fi Ameerikaa ifirraa qolachuuf gahumsa Kuuriyaa kaabaa kan itti mirkanaa'u. Dhukaasni misaa'ilaa Kuuriyaa kaabaa kun yeroo Ameerikaa fi Kuuriyaan kibbaa shaakala waraanaa waloo taasisuuf ji'a dhufu baallamatanitti dursee kan raawwatame. Pyongyang shaakallii waraanaa USA fi Kuuriyaan kibbaa waloon taasisan kana na weeraruuf shira xaxamaa jira jechuun cimsitee mormaa jirti. Weerara biyyoota lameenii dura dhaabbatuuf waan dandeessu hunda kan gootu ta'uu Kuuriyaan kaabaa ibsitee jirti. Yoo Joong ammoo obboleettii duree Kuuriyaa kaabaa Kim Joong Un yeroo taatu
Ameerikaan sodaa fi yaaddoo uumaa jirtu hatattamaan akka dhaabdu akeekkachiisanii jiru. Garuu gurmuu diinaa qindaa'e kamiifuu deebii madaalu kennuuf qophii tahuu ibsanii jiru. Dabaluunis xiyyeeffannoon misaa'ilaa kun magaalaa guddoo Kooriyaa Kibbaa Se'uul akka hin taane himanii jiru. Pyongyang erga jimaata dabree as misaa'iloota pilaastikii fageenya dheeraa fi meeshaalee waraanaa ammayyaa bifa garagaraa agarsiisuu itti fuftee jirti. Ministeerri muummee Jaappaan Fumio Kishida misaa'illi Kooriyaan kaabaa sanbata kaleessaa dhukaafte kun fageenya kiiloomeetira 14,000 imaluu akka danda'u dubbatanii jiru. Biyyi ollaa isaanii tun Jaappaaniif yaaddoo akka taatetti ibsanii jiru. Qondaalli mootummaa Jaappaan kun kana malees yaaddoo hawaasa addunyaa kanaaf dhiifamni hin jiru jedhan muummeen ministeeraa Jaappaan Kooriyaan kaabaa meeshaalee waraanaa sodaachisoo misaa'ila bilaastikaa fi nukileeraa akkan oomishne dhaabbanni mootummoota gamtoomanii uggura irra kaa'ee ture. Garuu uggurri kun